keessummoonni keenya qalbiidhaan nu hordofa. Ammaa baad wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Markazul Furqaan ati ruhiitiya ati anaaf barii ifa jiruutiya sida hundaan dayuu halkanii fi guyyaa sida hundaan dayuu halkanii fi guyyaa. Ya baba ya mama kanneen asirtanii firilmaan keessanii arguudhaaf dhuftanii baga nagaan dhuftan hundumti keessanii baga nagaan dhuftan hundumti keessanii. Yaa urjitaatidha yaa ulamaa biyyaa lafti isiniin tolti bari isin nuufayaa wallahi isin feenaa akkam nagaa fayyaa wallahi isin feenaa akkam nagaa fayyaa. Gurraas deebisaa kan gamanaaf gamaa waa'ee markazaatiin mee xiqqoo siif himaa barsittiin dheeressu waama takkaaf lama barsittiin dheeressu waama takkaaf lama. Ana humaan beeyne ana jaahilati qartee asnaa baastii yaa markaza kooti galanni qeendumu hamma jiru tooti galanni qeendumu hamma jiru tooti. Yaa Markazul Furqaan ati ruhiitiya ati anaaf barii ifa jiruutiya sida hundaan dayuu halkanii fi guyyaa sida hundaan dayuu halkanii fi guyyaa. Osootiin jiraanne yaa Markaz Furqaanii mootii keenya guddaa Khaliqur Rahmaanii sila wal nu dhorkee darbaman shayxaanii sila wal nu dhorkee darbaman shayxaanii. Rabbi kiyyaa guddaa situ na barsiise tawhiida faaqidaa situ na qabsiise akhlaaqaaf tarbiyaa takka way hambise akhlaaqaaf tarbiyaa takka way hambise. Markazul Furqaaniit Quraana eegalee kawaata kan beeyni ulmiin teenyaas ijoollee shaaguni qaraane labsitu nu galee shaaguni qaraane labsitu nu galee. Way Quraana qofa barumsi isaati fiqii hundaa jira waa'ee ibaadaati taharas baranne jirra kunuunuti taharas baranne jirra kunuunuti. Yaa Markazul Furqaan ati ruhiitiya ati anaaf barii ifa jiruutiya sida hundaan dayuu halkanii fi guyyaa sida hundaan dayuu halkanii fi guyyaa. Tawhiidas baranne onne ibaadatiin ibduban deebinu muramata kooti taaguuta kaafarre amanne rabbitti tawhiidan jiraanna nu hanga duunutti tawhiidan jiraanna nu hanga duunutti tawhiidan jiraanna nu hanga duunutti. Utubaan Islaamaa bara 12 arkana ihsana imana fi Islaamaa kottaati baradda asitti argama kottaati baradda asitti argama. Yaa ayyoo yaa abboo barnasiba tole rabbiin nu quunname ustaazota tole warran hiifanne guyyaa falkaanillee warran hiifanne guyyaa falkaanillee. Yaa Rabbii koo guddaa yaa mootii olaanaa seerattiin bulmataa nu buufte Quraanaa meenurra tursisi nimaatan teetanaa meenurra tursisi nimaatan teetanaa. Yaa Markazul Furqaan ati ruhiitiya ati anaaf barii ifa jiruutiya sida hundaan dayuu halkanii fi guyyaa sida hundaan dayuu halkanii
halkanii fi guyyaa. Ustaazota keenya sumrii nu dheereysi, Rahman qohaa daraasuma barsooressi, Markas Furqaan keenya gaddabii nu cimsi, Markas Furqaan keenya gaddabii nu cimsi. Yaa markaza kan guddachiisi dhiphate, absirni bal'ataa yoonif rabbiin taate, olii gadi sarte fooqiidhaas darratte, olii gadi sarte fooqiidhaas darratte. Bu'aa bahii meeqaa keessa dabarsine, nurraa jijjiirmootii yaa Rabbi ol aane. Rakkoo markas keenya nu sirra dhiifanne, rakkoo markas keenya nu sirra dhiifanne. Ayyoon markas Furqaan barinni guddanii, haadhas lamaaf sheekaa daa'ifa limmanii, oomishi gabbaasu kaayoo fi mul'anii, oomishi gabbaasu kaayoo fi mul'anii. Iddootti argamu dirree dawaa keessa, siifin himaa kunnoo ganda caffii keessa, meeqotu wal barii yaa qibooleessa, meeqotu wal barii yaa qibooleessa. Yaa markazul Furqaan ati ruwiitiyaa, ati anaaf barii ifaa jiruutiyaa, sida bundaan dayuu halkanii fi guyyaa, sida bundaan dayuu halkanii fi guyyaa. Dhaamsi har'aaf qabnu xumura dhiyaanne, dhiifama nu godhaa yoonii fi khataane, kan hin dogongorre rabbu molaane, kan hin dogongorre rabbu molaane. Yaa hawaasa keenya ummata islaamaa nu isin jaalannaa wallaahi dhuguma waliin nu haa fidu mootiin rabbi sama. Jannata keessatti gandi irraan duune daarussalaamuma, jannata keessatti gandi irraan duune daarussalaamuma. Nabii keenya wajjin firdoosii keessatti waliin nu haa fidu Allahan keenyaati, ollaasaa qubannee deebuusaatis baane, mee nu godhi mooti sitti nulfaatuuti, mee nu godhi mooti sitti nulfaatuuti. Jaalalli Allaha kulli amiinati, addunyaatti garri habiba keenyaati, akhiraa nuun dhorkin jannata keessatti, akhiraa nuun dhorkin jannata keessatti. Yaa markazul Furqaan ati ruwiitiyaa, ati anaaf barii ifaa jiruutiyaa, sida bundaan dayuu halkanii fi guyyaa, sida bundaan dayuu halkanii fi guyyaa. Deebuusan nu jira yaa mootii olaanaa, nabii ko Muhammad wallahi ni feena. Deebuusan nu baasii anta yaa Rabbana, deebuusan nu baasii anta yaa Rabbana. صلوات الله وسلم يا الله ألف ألف مرة بعدد خلق الله الرهجيرة محمد عبد الله الرهجيرة محمد عبد الله Ibina ya roti basirata bana, kopi akanati wili walarkina, hangga siti hamma siti, salam salam jane nu isin jalanna, salam salam jane nu isin jalanna. Ya markazul Furqaan ati ruwiitiyaa, ati anaaf barii ifaa jiruutiyaa, sida bundaan dayuu halkanii fi guyyaa, sida bundaan dayuu halkanii fi guyyaa.